Fikri michoo tokkoon qabameen ture isin hin jenne. Naan jettee boo'u turte. Duubaa hin deemii achi ogguma geechisii wayya bakka deemeetti nan deemika. Achi geetan boo'ika. An Duubaay deemsin jee? Viidiyoo kee ala gal ilaali. Duuboo ishee an maal deemsin jee? Maal ta'e akkam ta'e dubbiin akkam ture meenaa him? Way good. Guddin dhufte. Jetteeni waaqaa. Ishee maaltu maal ta'e dura riizina isaanii himire? Michoota akka wal jaalanne na ati gidduun na godha. Oduguma na jaalatte anaaf jettee Dubaay dhufuu dandeessaa naan jettee sin jedhee si gaafadhee ture yoo yaadatte. Anaaf jettee Dubaay dhufuu ni dandeessaa sin jette miire? Egaa iti ati garuu baay'ee waan jaalattuuf nama jaalattu yoo ta'e immoo dhaqiin sin jean miire? Baay'ee jaalattu taanaan dhaqii deemi rakkoon qabattee nan deeme ka. Ababaan tiyya yeroo fattaafte boolee keessa ooluun qabadhee jiru. Duubaay jirtaate amma? Duuba egaa nama as biratti gorsa kee dhageen qilee seenee ittiin haa barreessinaa dhufadhee baran. Ani bari kan sin jee laalgaa dhagee. Nam tokko beekte hedduu si jaalatti taanaan atis hedduu jaalatta taanaan yoo na jaalatte bika naan jiru koottuu sin jette ilma dhiiraatu dhaquu qaba dubartii caala. So bika yoo si jaalatte dhaqii sin jee dhayxee erga dhayxee booda baddee moo maaltu maalti amma Duubaay erga seente booda maaltu si mudate? Dubaay deemee airpoortii as Dubaay sinii keettee nan eegne. Ababaa qabadhee jooraa oolee isaan booddee kaa ture bulee ulfattafe bakka waan jiru viidiyoo hojjedhee bakka biyyumatti na deebisaa jechaan ture. Namoonnis akka biyyatti hin deebine na dhorkanii isaan booda ammaas jiraachuudha Dubaay. Mee Duubaay jiraachuu kan kee maalitti si amanna? Duuba ala gabbaateen nu agarsiista warri Duubaay beeku ni jira. Si agarsiisa. Viidiyoo kee jala wantu hin jiru. Qoy suura maxxansa nda'u suura maxxansa kan achitti kee hin danda'ama. Dhiisin sobu maaki achi jira. Maaki. Suura maxxansa hin danda'ama. Suura maxxansa hin danda'ama. Duubaay jira. Bakka dhiis uummanni si amane Duubaay jira jaan dhiis bakka isaan harkanii jiranii it's okay. Ishi. Ni dhageessa? Mucaan akka badaa bareeda mucayyoon maadii. Dhugaa Duubaayaan jira akkamitti wallaaltaati? Akkamitti viidiyoo kun agarree? Maatiin viidiyoo keessan deemtu? Gadi beesitti agarsiisu? Dhiisi amanni hin jirne mucayyoon ni jirti ishee itti godhime. Bu'uun nuftu. Hinduute kan nuftu. Dhagee. Na dhaga'u jirtaa? Tolettee dhuftee. Abbaa jaalalaa dhaga'u jirtaa? Ishi waan si gaafadhu erga Duubaay geessee Toba keetii miti mi walla okay amantiin kee muslimaa miti kakaddu mee maakiin quban qabdu dhiifama dhugaa jala deemteen ilaaltu isheen nama jala liivii maseentii muuyit irraa kaasika itti maakiin duraanuu Duubaay jirtamoo erga naan mixiyyoon yoo si jaalatte deemi Duubaay erga si jee deemte
Ara Finfinneettis kan suura kee qaba maal taate maakii? Ijoolleen biyyaa yeroo na gaggeessan jira maakii maal taate? Asimmoo ergan Dubaay dhufee airpoortii Dubaay keessatti ani suura kee jira maal taate? Majala galtee ilaaluu dandeessi bara. Okay, amma maaltu maalte erga amma gaafii si gaafadhu sireessidha dubbini. Amma miiciyyoo bira deemtee maaltu si qunname achitti mee? Hindid. Silaaseeta baaboo qabatee dhufuu qabaa. Taamaki. Jaalalli tun gowwaa nama gootti mitiire irraa baradheera amma ani dhiiseera amma nama ta'eera. Sun baay'een jaaladha baay'een kabajaa jaalachuu fedhe. Isaa booddee baay'ee wajjin turre waggaa tokko wajjin lakkoofsifne. Na bakka toleetti lakkeetti already eenyummaan koo eenyummaa ishiitiin booji'ame. Si galee baay'een jaalladhe. Ineen abbaat. Ineen kimbil እውነት በጣም መችራ ዳበቴ በሬዳ bakka osuma akkasitti wajjiniin jirru na hubatti al tokko nan hubattu already bakka an ta'e ta'eera. Isaa booddee nan dhiisee yaade. Isheenis akka hin dhiisne barbaadde. Bakka gabaabumatti dhuguma na jaallattaa jette. Nan jaalladhaa. Yoo dhuguma na jaallattee keetii kanfaluu dandeessu kaffaltaayi. Eeyyee ini Ijaarra'ee gurgure kaama booddee. Isaa booda gatii san kanfalee waan gochuu qabu hin jiran mitiire. Tennaan danda'ee funkii afaan kutadhee tikkeetti funkii baafadhee garuu qarshiitiin xumurame isaa booda hin deemee jechuudha Dubaay. Yeroo achi ga'utti garuu na eegdee hawsiin eegettee turte na eeguu hin dandeenye. Baay'ee naare. Na bakka mana ijoollee biraa sin jedhee galee mana jira mitiire manni warri baay'atanii bakka tokkotti galan jira mitiire. Achi ijoolluma Oromoo kana bira galee achi ture bakka humna koo ol taanan bakka biyyatti na deebisaa jedhee yoggaan ani viidiyoo hojjedhu dhufanii na fuudhanii erga dhufte hojjettee galuu qabdaa asuma turedhanii ammaas na tursiisan jechuudha. Duubaan jira jechuudha magaalatti akkas fakkaatti. Isii wajji waggaa takka guutuu jaalala waliin deemu turtanii? Jaalala obbolummaa ture. Isaa booda ji'a ja'a kan ta'u immoo jaalala obbolummaati irraa kara fireentummaatti dhufe akkas. Ji'a ja'a obbolummaa ture jiini afur immoo ji'a ja'a ammas deebitanii fireentummaa ture. Ja'a jechuun lameenuu. Bakka akkas waan. Ani barii. Ana mala guys maa inni beekani gaafa tokko dhiisi maakii horreettan na ummiti maaltu ture. Amma dura mana kana seenee akkanatti nama jaaladheetiif nama jee naa hime. Haalaan hin jaaladhaa garuu Dubaay jirti. Yoo haalaan kana jaalatu ta'e Dubaay hottuu naan jettee je. Yoo ha jaalattuun ta'e duba dhaqiin jeen. San amma si dhageetiin jecha ateetti san dhageetiin deemee gudii ta'e naan jee naa barreessi komanti jalatti. Ammaal godheen gudii taate jeetiin ol galchee bara. So anamma isin si jalaa baddee mitire? Si jalaa baddee animmoo wal jaalatan seetiin bari waan haala wal jaalatan seetiin dhaqisiin jehee bakka rabbi siin qoodini jabaa dhugaa maal jenna duba rabbumaatutu Dubaay deemsiin jee. Amma falli koo akkam godhu amma jaaladhumoo turu. Kana bichaan amma akkana amma mikrii geetan barbaada. Yaanchi mikir. Dalagaa walla jaallatin. Amma silkiin baay'eetu naa bilbilamaa miseejii baay'ee keessan naa barraa akkas hoggaa lamaan takka turuun barbaade akkam maal jetta maakitii. Hin jaallatin. Hojii hojjetadhu gaafatti. Miiciyyoo ati jaalalaaf Dubaay isii jettee deemte ijaa hin agarre ijumaanuu hin agarre. Surmaa waliin agarre. Bakka ilaa ergan deemee achi ga'ee
Inna ol argachuu hin dandeenye. Ani aduu viidiyoo hojjedhu namni akka malee lolaa ture. Isaan booddeen na viidiyoo liivinan seenee torbee tokkoon booda. Uummanni maaliif diraamaa hojjetanii maaliif siin jechaa jiran? Namni hedduun akkas jechaa jiran koomantii jalatti. Waan isaan akkas jedhanii sitti hima. Isaan booda torbee tokkoon booda hin argame. Torbee tokkoon booda erga argameen booda micoonis ishiin yaa'u liivirraan dhaawamtatti fakkaatee duraanuu anaaf ishee walitti nu fidanii asuma liivirratti nama 4,000 taa'ee walitti nu araarsa. Azaan immoo walitti kan araarameen jaalala obbolummaati malee hiriyyummaa miti. Si galee? Ani immoo jibba garaatti qabadhee taa'uun barbaadu. Bakka nan dhiisen sammuu nagaa jiraachuudhaaf jedhee. Innaa haala isaanii dhugaan jiru jechuudha. Arguu danda'u namoonni dusan yeroo walitti nu araarsan nama gurguddaa. Mixiyyoon beeku barna garee. Sumaatu dhufee asii natti mala ani nagarree ibsiillee hin beeku. Azzalee jira azzalee jirti. Fakkaatu mana manatti itti fakkaate amsaa kana. Ati ammallee ni jaalattaani? Oh. Amma bakka dhiiseera. Jaallata. Ineen rabbumatti kadhadhu. Rabbitti kadhadhu. Du'aatti godhi. Akkamiin jaalladheetta? Nama waggaa jechuun nama aardii tokko irraa qaxxaamuree aardii tokko dhufee ulfaatu baaki. በጣም እኔ አባት ምን ላድርግ ጠይብ ምን ላድርግ ነኝ ያ nama aardii tokko qaxxaamuree dhufee dhuftee na simachuu diddee already ulfattafee isaan booda har'a osoo mashiinatti iyyuu deebitee itti deebi'uun koo gaarii dheettee adda hin ulfaatu. maal godhu Isiin akkatti deebitu hin barbaadde jira dura. Amma akkasinitti fakkaata. Ati qoftan jette jechuun amma gisee siisee wanni itti mee? Didi taraadha. Didi. Ishi. Rakkisita. Maal goona duuba mee nuti wanta kanaan agarre maybe ogguma duraatu jaalalli keessan sirrii ta'uu baasuu danda'a. Isii aarsitee miitee tureeni? Gubataadha naa nyaatu. Ani maal isa aarsaa waan meeshii miidhan qabu bar. Al tokko rakkisaadha. Sin barbaadu sin jettee? Dubaay dhufnee wajjin mari'anna rakkoon qabu bakka kootitte suma dhugaa isaa booda dhufee erga dhufee immoo silkiin akaasuu diddee al tokko achi airpoortii yeroon turetti na akaastee dhufuu hin danda'atte inni erga ati dhufuu hin dandeenye eenyuun na fuudha ani silaa nama biraan beeku eenyutu ishii fuudhee naan galaa'ee kana dhaga'uu diddee isaan booda bakka bilbila keenya jojjufame annas nan galee bakka ijoollee biraa ture. Walaggaadhaaf sagalee ta'a hundi keessanuu gaa'is. Uummanni keenya rakkoo keessa jira. Haadholeen qeerraa buqqa'aa jirti. Waan nyaatan qabanii nama 30 halkan tokkotti dhume uummata keenyaaf sagalee ta'a. Bikka isaan barbaachisu waan barbaannu sa'a kanatti uummata keenyaaf sagalee ta'uu qabna. Hundi keenyaa jechuun dubbii nama dhuunfaatiif nama 1,800 teessanii dubbii sabaatiif dubbii haadhaatiif biyya irratti garuu akkanatti teessanii dhaggeeffattanii kun rakkinni rakkoo keenya isinii galee soo uummati keenyaaf sagalee haa taanu. Uummanni kun badii tokko maleedha kan akkatti ajjeefamaa jiru. Ilmaan daa'imni ajjeefamaa jiru, haadholeen ajjeefamaa jiru, abbootiin ajjeefamaa jiranii. Badii tokko malee jechuun uummanni kun badii tokko malee lafa isarraa qe'ee isarraa qabeenya isarraa mancaafamaa jira. Uummata kanaaf sagalee haa taanu haa dhaabbannuu fi uummata keenya kan Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti rakkoo hamaa keessa jiraniif sagalee haa taanu jenna. Waan dandeenyuun haa hirmaannu gaa'is hundi keessanuu sagalee ta'a. Nutillee viidiyoonii hojjannaa waan barbaachisu hin goona. Sagalee ta'a fi maallaqa of waliin guuruun faayidaa hin qabu boorus. Yoo har'a maallaqa waliin guuruu taate boruullee furmaanni kun hin hiikamu jechuudha. Rakkoo maallaqaati miti. Osoo qabanii qabeenya isaanirraa osoo qabeenya qabaniititi qabeenya isaanii sanirraa beelahaa jiran. Manni irratti gubataa jira. Uummata keenyaaf haa dirmannu isiniif jirra haa jennuun Oromoo bikka jirtani Oromoon kutaa 11 sagalee keessan bikka hundarraa dhageessisaa isin jechuu barbaada. Yoo waa'ee namni waan sabaa haasee waan teessaniin dhaggeeffanne waa'ee fiqirii akka Oromoon fiqirii malee bakka Oromoon fiqiriidhaan waan maraattiin natti fakkaatu wallahi eegis takka.
واي فكري هنرتي بقى نمني هندي حاجة لقيفة والله نتي فكرين بيجانو باس نمر والله ركوتو بيجانو باسي بر أكوان أرومون جاهلا بيجاباتي فكاتا جزء واي جاسا جاتي نما كمشان كوما ديدم أنت سين لقيفة وان نتي بيجانو باسي وان برا وان رتي والجين وان برا أرى ربي سودات هذا أما نما كنت قبل بس أديتو جرّكوا هاسونا كوتا لا فيجن لا كافرو كان برا ومن كين بتامي جرمال والله